Egaan inni biraa what is shooting star candlestick? Shooting star candlestickiin kun small real body near the bottom, long upper shadow, little or no lower shadow. Kanaafuu candlestickichi maal fakkaata jechuudha? Gara gadiitti bodii xiqqaa lower wiikii hin qabnee fi wiikiin gara olii isaa immoo akka malee dheeratu xiqqaatu harka lama harka sadii bodii sanii haa ta'uu danda'udha jechuudha. It occurs after a bullish trend or rally. Yeroo hedduu tirendiin maarketii tokko gara buulishiitti gara oliitti deemaa dhaqee reezistaansii zoonii erga tuqee booda piraayisiin deemee erga reezistaansii zoonii tokko nu tuqee booda kaandilii shooting star kaandilii bifa kanaa kana haa bodiin isaa gara gadii xiqqaatee wiikiileen gara gubbaa dheeratu kana yoo kan uumu ta'e bakka sanitti baayeroonni dadhabaa dhufuudhaa fi naannoo sanarraa eeganaa seelaroonni maarketii keessa dhufanii akka isaan seenuu danda'an kan nutti himudha jechuudha. Buyers attempted to continue the uptrend, but sellers rejected higher prices, signaling potential reversal jechuudha. Kana jechuun maali? Piraayisiin jalarraa ka'ee gara gubbaatti ol deemaa waan tureef gaafa inni deemee higher time frame key level ta'uu danda'a, resistance zone ta'uu danda'a, bakka wayii erga gahee booda baayeroonni humnaan ol dhiibanii piraayisii levelii san bira ol dabarsuuf yaalii godhanillee humna ittiin levelii san bira ittiin dabarsan dhabuurraa kan ka'e seelaroonni dhufanii yerootti wiikii upper wiikii kana dheeraa uumanii bodiin kaandilsiikii sanii akka xiqqaatee reenjii san keessatti cufamu isa taasisuutu mul'ata jechuudha. Kana jechuun maali? Baayeroonni yeroo wayitiif humna qabaatanii gara oliitti oloofuudhaaf yaalii godhaa turanillee sababaa seelaroonni dhufanii humna dhorkatanii fi gara gadiitti gad deebisuuf yaalii godhaniif jecha baayeroonni humna waan dhabaniif san booda piraayisiin sun leevelii sanarraa gara gadiitti riversii godhuu akka danda'u signaala nutti agarsiisudha jechuudha. Egaan inni biraan how to trade shooting star candlestick. Egaa maalummaa shooting star candlestick sanii barree boodaa fi eessattii fi yoom akka inni uumamu erga dabaafannee booda haala akkamiitii fi tooftaa akkam fayyadamneeti shooting star kana immoo tireedii isaa fudhanna bifa kamiitiin tireed goonaa kajoodhaadha jechuudha inni biraan. Egaa akkuma reefu isin himuuf ka'e shooting stariin yoom uumamti jennee piraayisiin jala kanarraa ol deemaa dhaqee leevelii wayii tokkotti fakkeenyaaf bakka kun naannoo kanatti reezistaansii zoonii jiraachuu malaa jechuudha. Naannoo kanatti fakkeenyaaf reezistaansii zoonii erga tuqee booda baayeroonni humna godhatanii asii reezistaansii kana ol cabsuu dadhabuudhaa kan ka'e bakka kanarraati rijeeshinii kanaa kana uumanii bodii gara gadiitti bodii xiqqaadhaa fi wiikii dheeraa kana kan erga isaan uumanii booda piraayisiin keenya gara gadiitti riversii akka inni godhu ni tilmaamnaa jechuudha. Kana godhuuf dura maal goona? Identify shooting star after uptrend at resistant level. Kana jechuun maal goona? Fakkeenyaaf piraayisiin jala kanarraa kanatti ol deemaa kii resistance zoonii kana dhaquusaa mirkaneeffachuu qabnaa jechuudha. Malee usneetuma kaandilii chaartii walakkaa chaartiitti kaandilistiikiin akkana bifa kanaan shooting stariin dhufte jennee tireedii fudhachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf dirqama maaltu qabaa? Piraayisiin akka kanatti higher low jechaa deemee kii resistance zoonii kana erga seeneetii booda rijeeshinii kana kan agarsiisuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf tireedii akkasii fudhachuuf dura dursinee wanti nuti fudhachuu qabnu piraayisiin kun jalaa ol deemaa dhufuu mirkaneessuu qabna. Achi booda immoo piraayisiin ol deemuu qofatu hin taane naannoo kii resistance zoonii sanitti argamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. San booda confirm next candle closes lower. Kaandiliin shooting starii sanitti aantee dhuftu sun gara gadiitti close ta'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf kaandiliin kun asitti uumamutti kan inni cufamu. Kaandiliin kanatti aanee jiru kun irraan gadiitti dhufee ni cufama taanaan shooting stariin bakka sanatti uumamte tun vaalidii yookaan immoo sirrii ta'uu isiiti nuuf mirkaneessiti jechuudha. Kanaafuu piraayisiin erga haala kanaan deemaa reezistaansii zoonii tuqee booda shooting starii nuu kennee kaandiliin immoo shooting stariitti aantee dhuftu kun gara gadiitti close ta'uun isa kana confirm nu goosifti jechuudha. Kanaafuu akka konfluensii biraatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. San booda seel below shooting stars low. Shooting star low bakka kanatti waan jiruuf kanaafuu seel positionii eessatti seennaa bakka kanarratti seel positionii seenneeti piraayisiin gana gara gadii haala kanaan ni deemaa yaada ijoo qabanneetiin itti fufnaa jechuudha. Stop loss keenya immoo isa keenya
Egaa piraayisii bakka kanatti seel poozishinii bakka kana seennee istoop loosii kaandilii shooting istaarii uume san mataa isaa gubbaa irratti istoop loosii keenya keenyaa jechuudha. Maaliif piraayisiin akka carraa ta'e kana cabsee as gubbaa yoo ka deemu ta'eef osoo hin kasaarin akka nuti gad deebinu waan nu godhu jechaa jechuudha. Teek piroofitii keenya immoo maal goonaa? Next support or one to two risk to reward ratio. Next support jechuun fakkeenyaaf piraayisiin naannoo kanatti maal uumee jira? Swing low uumee waan jiruuf piraayisiin deemee xiqqaatu naannoo kana waan dhufuuf erga bakka kanatti seel poozishina seennee booda istoop loosii keenya as keenyee teek piroofitii yoo feene bakka kanarratti yookaan immoo riskii asiif as jidduu jiru kana harka lamasaa dachaa lamaa fudhannee naannoo kanatti teek piroofitii keenya kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti yoo ilaallu taateef piraayisii kanarratti maaltu maal ta'e asitti gara olitti haayer haayi jechaati ol deemee haayer loo jechaa bifa kanaatiin ol ni deemee erga deemee booda maal godhe naannoo kanatti maaltu ture rezistaansi zoonii ture jechuudha. Maaliif asii ol deemaa tureeti bakka kanarraatii gad rijeekti tahee dhufee yeroo lammaffaatiif bakka tana riiteesti ni godhee rijeekti tahee yeroo sadaffaatiif dhufee bakka tana dhufee jechuun bakka kun istroongi rezistaansiidha jechuudha. Bootaan kun istroongi rezistaansii waan ta'eef piraayisiin kun erga istroongi rezistaansi kana ga'ee booda mallattoo hamarii tana agarsiisee jechuudha. Bakka tana yoo ilaaltan taateef hamarii agarsiisee kanaafuu seelii keenya eessa seennaa bakka tanatti seel jenneeti istoop loosii keenya bakka tana keenyee teek piroofitii keenya xiqqaatoo hanga bakka kanatti saapoortii leevalii fuuldura keenya jiru kanarratti teek piroofitii keenya yookaan immoo riskii asii fi as jidduu fudhanne kana dachaa lamaasaa fudhannee teek piroofitii keenya bakka kana kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf ta duraatii piraayisiin asii ol deemaa jiraachuu isaa mirkaneeffachuu qabna. Lammaffaa immoo piraayisiin deemee zoonii reezistaansii tuquu danda'u ture jiraata. Achi booda immoo kaandilii wiikii gubbaa dheeraa qabuu fi bodii xiqqaa qabu kana barbaadachuu qabna. Achi erga kana mirkaneessinee booda seelii keenya asirra seennee istoop loosii kaandilii san gubbaa teek piroofitii keenya immoo gara gadii kanarra keenyee dhabnee dhabnu wantoota riskii riwaard reeshoo fudhannaa jechuudha. Fakkeenya biraa asitti kan ilaallu taateef piraayisiin maal godhee asiin gad dhufee as geetii ol deebi'ee bakka kanarratti reezistaansii zoonii uumee gad dabree jechuu haala kanaan. Erga kana gad dabree booda maal godhe piraayisiin dhufeeti zoonii keenya kanatti dhufee riiteesti nu godhee jechuudha. Zoonii kam? Zoonii bakka kanatti reezistaansii jennee nuti keenya kana dhufeeti zoonii kana riiteesti nu godhee jechuudha. Eega riiteesti godhee booda maal godhe dhufeeti shooting star kaandilii uumee jechuudha. Asitti maal godhe asirraa hanga kana gadiitti wiikii dheeraadhaa fi bodii xiqqishoo takka bakka kanatti nu uumee jechuudha. Eega kanatti bodii xiqqishoo uumuu isaa mirkaneeffannee booda seelii bakka tana seennee istoop loosii keenya asirra kaannee teek piroofitii dhabnee dhabnu hanga loowuu bakka tana ture kana yookaan immoo neekst kii sappoortii leevalii kanarratti fudhannee eegasitti seennee booda istoop loosiin as ta'a teek piroofitii keenya yoo xiqqaate hanga kana deemnee san booda maal antisipeet goone jechuudha. Piraayisiin akka kanatti gad deemaa dhufee asiitii teek piroofitii keenya akka ismaash nu godhu tilmaamuu dandeenya jechuudha.